Dangalle uddeeti dangalle jande barbaade si dhabin talat Akkam jirtu abbaa yeesin booti miti? Nagaa jirtu? Nagaa amma sirra deebiisanii bibee mubaarakuu sammaati. Lakkoofsa keessan immoo riyaaluma keessattuu naa kenne. Amma dhimma mucaa keessanii kana torbee tokkoon boodan dubbadhaa naan jettanii turtanii. Kesuma warna kejiru belum ketemu kejagaan. Daqiiqama. Simbo Brown nanti. Isin Bobraanudha? Mucaan keessan rakkoon kun yoomirra ga'e? Gaafa guyyaa digdamii tokko jechuun roobii. Roobii darbe, roobii deemaddaa jechuudha. Sa'aatii meeqa naannoo sa'aatii meeqaatti mana addan? Toora sa'aatii sagaliiti. Guyyaa. Guyyaa toora sa'aatii sagaliiti. Rakkoosaa ammaa fatte ba'uu baatu ishee. Mana yaalaa deemteetti? Jechuun rakkoo mana yaalaa deemteetti yeroodhaaf biyya akka waan isheen fuutee hojjettetti biratanii ture. Ani mana turre yeroon hojiidhaa dhufu namni dhageetu wanatu ta'ee na fidanii gara manaatti gaafan dhufu wajjin guddaa waan keessaa bakki fannaqee ilaale. Iddoo sanarraa fuudhamee mana fideeshiniiru manaan akkasiin ofinuun waan an beekufi kana jechuun kiyya waan akkasii takkaaf akkasii fudhattu miti hundaa'ima waan ta'eef waan of ajjeesu kana sammuu kana duras immoo sammuu keessa waan jiree waan an beekufi dhaqee ilaalee kilinikii mana yaalaa dhaqee lafaa sagantaamtu jireeni. Ofuutii waan of ajjeesu hin dandeenyeefi kun fakkeessaniifi lammata immoo boon ishiin ofuutu jedhamee irra jiru giddii kan keessa hin jiru addisiidhaan itti anaatti kannee eessaa akka dhufe hin beeku. Kanaaf mijoon koo kanaaf irratti raawwanna waan ta'eef mana yaalaa naaf adeemti jennaan mana yaalaa yeroo dhaqee xeenaa xaabiyaa dhaqee achitti waan sun gudeetti akka ta'e sana isaan adda baasanii gara hospitaalaatti deemtee irra jaalamoo mirkaneeffachuu dandeessaa jedhanii. Kana booda hospitaalaatti gara Finfinnee deemtee achitti ragaa qulqulluun achirraa dhufee qorannaan dhiigas maalus nu harka ga'uu baatu sadarkaa infoormeeshiniitti gudeeddiidha waan ta'eef kun immoo ijoo daa'ima kana olii deemtee akka duutee ishiin tarii nuunti jedhanii gochuu danda'u ajjeesuu danda'u kaamsuu danda'u kana booda immoo fannisanii akka waan fuutetti fudhachuu akka fudhatamuuf godhameera. Rakkoon kana ture kanarra. Akkasiin gudeedamte ragaa mana yaalaa isinitti meera jechuudha. Manni yaalaa akkasiin gudeedamte manni yaalaa akkasiin gudeedamte ragaa himeeraa jechuudha. Kan hospitaala ammaaf nu harka hin geenye kan asitti seenaa xaabiyaatti akkasitti akka gudeedamtee isin immoo irra caalaa kana yoo shakkantee deemati hospitaala guddaatti. Bilbila saddaan qixee yaani namni si shakkitan yookiin immoo wanni adda isinii ba'een jiru jechuudha amma wanaat. Hello. Abeet. Neetwoorkiitu addaan jechaa jira. Amma xumura lattoon kan isin gaafadhu namni itti gaafatamummaa fudhate yookaan immoo qaamni qabamee ni jira gochaa mucaa kana irratti raawwateef namni qabamee hidhaa galee ni jira. Namoonni sadan tokko kan to'atamanii jiran jiru warreen giddii sana. Qaama isa raawwate osoo hin taane qaama infoormeeshinii sana kennuu danda'u kan immoo yeroo sanatti waan giddii sana turanii arguu danda'u warra jedhamee shakkaman namoonni sadan tokko nagaraayyoo kan warra kireeffatanii jiran
qorannoodhaaf waajjira poolisiitti qabamanii jiru. Warroota dhiiraa immoo yookiin gocha kana hojjechuu raawwachuu ni danda'u warra jedhamanii ammatti wanni to'atame nageenyi information akkasiin qabu ammaaf. Information eenyu gudeedee akkamitti gudeedee akka jedhu ammallee information wayii isin bira ga'ee hin jiru jechuudha. Nabeedhaan akkam ga'ee jiru information akkasii shamarranidha warri to'ataman warra gidduu jiranidha. Isaanii warra takka daa'ii yookaan immoo warra kireeffatanii jiranidha. Isaanii arguu danda'u yeroo sanatti waan turaniif jedhamee warra shakkamantu to'atame ammatti information qabu. Warroonni dhiirota gocha kana raawwachuu danda'u warra jedhaman immoo ammatti information sana akka qabne to'atamuu isaanii. Mucaan kan isin uffanniftee jedhamee yookiin immoo fannifamtee argamte eessa? Yaan dallaadhuma manuma keessa moo qe'eedhuma keessa moo bakkeedha? Lakki gibbii keessa mooraa keessadha. Mooraa keessa jechuudha. Iddoo dhoksaayyuu miti iddoo ifaadha jechuudha. Iddoodha kan mul'achuu danda'udha. Amma xumura irratti uummata Oromootiif dhaamsa maalii dhaammat ture? Dhaamsi namni dhaamu ammatti qaamni qorata yakkaa kan godinaas haa ta'u kana fiitis ammatee itti deemaa jiru. Isaan irra darbee immoo uummanni Oromoos biyya keessaan biyya alaa sagalee ta'ee haqni kun akka ba'uu danda'uu fi deeggarsa naa godhanii gaariidha. Ulfaadhaa galatoomaa haga dandeenye sagaleen taanaa obsa siniif kennu haa ta'u akkamitti jirti haati gaarii jirti obsiteetti. Ammatti rakkisaadha. Mucayyoo dhabuun qabne waan dhabneef amma danda'ametti qaba maal gochuu dandeenya. Obsuu sobaanne wanta waan laphee nama cabsuudha waan ta'eef ana qofa osoo hin taane uummata naannoo kanaa irratti bahaa guddaa ta'edha. Warra maatii kana qofa osoo hin taane gadda kana kan hirmaachaa jirru maatii qofa osoo hin taane akka biyyattidha akka Oromoottidha akka biyyaatti waan ta'eef kun waan laphee nama cabsuudha. Ta'es hin beeku naannoo kanatti si dhagees waan hin beeknedha waan haaraa ta'ee kana baay'ee gaddinee gadda kana immoo uummata Oromoo hundaa waan ta'eef ana qofni hin dhabne uummata Oromoo hunda fudhate waan ta'eef nama kana kanaaf amma danda'amaa ta'etti jajjabaachuu yaalla. Jabaadha rabbi isin jabeessu deebiin isin dubbisaa jajjabaadha maatii firoottaniif isiniif haadhaaf illee hundumaafuu uummata Oromootiif jajjabinaa kennu galatoomaa isinii bilbila. Egaa uummata keenya kabajamoo akkuma